Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Tole egaa hordoftootaa fi daawwattoota yuutuubii chaanaalii Barsiisaa Jamaal jirra jirtuu akkam jirtuu jecha har'aan tanaas qabadhee kaniin isiniif dhiyaadhe waa'ee hiramummaa lakkoofsotaati. Hiramummaa lakkoofsotaati kan har'aan tana waliin ilaallu hiramummaa lakkoofsotaati. Hiramummaa lakkoofsotaa kan ilaallu taha. Egaa hiramummaa lakkoofsotaa jalatti lakkoofsi tokko haftee malee lakkoofsa lamaaf hiramuu, sadiif hiramuu, afuriif hiramuu, shaniif hiramuu, jahaaf hiramuu, torbaaf hiramuu, saddeetiif hiramuu, sagaliif hiramuu, akkasuma kudhaniifillee hiramuusaa ijumaan ilaallee akkamitti beekna? Kan har'aan tana ilaallus kana jechuudha. Lakkoofsi tokko lamaaf haftee malee, sadiif haftee malee, afuriif, shaniif, akkasuma jahaafis, torbaafis, saddeetiifis, sagaliifis, kudhaniifis haftee malee akkamitti hirama kan jedhu ijumaan ilaallee akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Mee fakkeenyaaf lakkoofsi tokko haftee malee lamaaf hiramuu akkamitti beekna? Lakkoofsi tokko haftee malee lamaaf kan hiramuu danda'u yoonii fi manni tokkee isaa guutuu ta'e, guutuu kan jennuun kanneen akkamiiti? Waalaikum salaam. Kanneen akkamiiti? 0, 2, 4, 6, 8 lakkoofsota akkanaa kana yoo tahe manni tokkee lakkoofsa tokko fakkeenyaaf 75,690 haa jennu. Lakkoofsi kun haftee malee lamaaf ni hiramaa jenna ijumaan ilaallee. Kanaas maaliin beekna? Manni tokkee isaa guutuu waan taheef ijumaan ilaallee beekuu dandeenya jechuudha. Inni biraa dhiifama jecha lakkoofsi ammaan tan asirra kennamee jiru 75,000 fi 75,000 fi 75,690 kan jiru kun haftee malee lamaaf hiramuusaa maaliin beekna? Manni tokkee isaa kun 0 waan ta'eef jechuudha. Osoo manni tokkee isaa kun bakka kanatti lama ta'e hoo osoo manni tokkee bakka kanatti lama osoo ta'es ni hiramaa jechuudha. Akkasuma afur yoo ta'es afur yoo ta'es ni hiramaa, jaha yoo ta'es ni hiramaa, saddeet yoo ta'es ni hiramaa jechuudha manni tokkee kun. Inni itti aanu lakkoofsi tokko sadiif haftee malee ni hirama. Sadiif haftee malee hiramuusaa akkamitti beekna? Lakkoofsi tokko haftee malee sadiif ni hirama kan nuti jechuu dandeenyu fakkeenyaaf 75,000 fi 76,500 haa jennu. 76,500 fi 76,500 kun egaa seera sadiif hiramuu lakkoofsotaa irra gaafa dhayinu sadiif lakkoofsi tokko haftee malee ni hiramaa ijumaan laallee kan nuti beekuu dandeenyu ida'ama digitoota kennamii kanaan fudhannaa jechuudha. 7 ida'uu, 6 ida'uu, 5 ida'uu, 0 yoo idaanessu dhiifnes rakkoon qabu. Garuu isaanan kana gaafa wal idaanu meeqa ta'a? 7 ida'uu 6 jechuun 13, 13 ida'uu 5 jechuun 18 ta'a jechuudha. 18 kun ida'ama digitoota kanaati. Isaan kana sadiif yoo hirree meeqa gahaa? 6 gaha. Kanaaf lakkoofsi kun ida'amni digitootaa sadiif waan hirameef lakkoofsi 76,500 jiru kunis haftee malee sadiif ni hiramaa jenna jechuudha. Kun seera hiramummaa lakkoofsi tokko sadiif hiramuusaa akkaataa ittiin beeknudha. Inni biraa afuriif hiramuu lakkoofsotaa. Lakkoofsi tokko haftee malee afuriif ni hiramaa kan nuti jennu dhumti digitii isaa fakkeenyaaf 76,500 fi 24 yoo jenne asirrattis kan nuti ilaallu digitii lameen dhumaatiin lakkoofsi uumamu. Fakkeenyaaf 24 kana fuunee
afuriif irraa jechuudha. 24 kana fuunee yoo afuriif yoo hirru jaha jaggaa. Kana jechuun 24 lakkoofsi asitti dhumarratti uumamu digitii lamaaniin kan uumame 24 kun afuriif waan hirameef lakkoofsi 76,524 jiru kun guutummaan isaa haftee malee afuriif ni hiramaa jenna jechuudha. Haftee malee afuriif ni hiramaa. Inni itti aanu shaniif hiramuu lakkoofsotaati. Lakkoofsi tokko haftee malee shaniif ni hiramaa kan nuti jennu ijumaan laallee beekuu dandeenya. Kanas lakkoofsi tokko yoo manni tokkee isaa shanii fi zeeroo yoo ta'e, kana jechuun lakkoofsi akka 80,000 takkaa fi 765 yoo jenne lakkoofsi kun dhuma isaatti digitiin dhumaa 5 waan ta'eef haftee malee shaniif ni hiramaa jechuudha. Akkasumallee lakkoofsa biraa tokko yoo daballee 80,000 takkaa fi 760 yoo jenne dhumti digitii isaa manni tokkee isaa 0 waan ta'eef 0 fi 5 qofa ilaallaa jechuudha. Manni tokkee isaa 0 fi 5 yoo qabaate lakkoofsi sana hanga fedhe haa guddatu haftee malee shaniif ni hiramaa jenna jechuudha. Inni itti aanu jahaaf hiramuu lakkoofsotaati. Jahaaf hiramuu lakkoofsotaa. Lakkoofsi tokko gaan haftee malee jahaaf ni hiramaa kan nuti jennu haftee malee jahaaf ni hiramaa kan nuti jennu yoo maal ta'e yoo lamaa fi sadiif kan hiramu yoo ta'e Kana jechuun lakkoofsi tokko lamaaf kan hiramuu danda'u yoo maal ta'edha ulaagaa dhumti digitii isaa 0 tahuu, 2 tahuu, 4 tahuu, 6 tahuu fi 8 tahuuti. Lamaaf kan hiramu. Ulaagaan sadiif hiramuu immoo yoo ida'amni digitii lakkoofsa kennamee tokko ida'amni isaa sadiif kan hiramu yoo ta'edha. Mee isaas fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf 7,200 haa jennu. 7,200 kun jahaaf haftee malee ni hirama. Yes ni hirama. Akkamitti yoo jenne digitiin manni tokkee isaa 0dha waan ta'eef inni kun lamaaf ni hirama. Ida'amni isaan kanaa 7 ida'uu 2 jechuun 9 waan ta'eef 9 sadiif haftee malee ni hirama. Sadiigaa. Kanaaf lakkoofsi 7,200 jedhu kunis haftee malee jahaaf ni hirama jechuudha. Jahaaf haftee malee ni hirama lakkoofsi 7,200 jennu kun haftee malee jahaaf ni hiramaa jechuudha. Inni itti aanu torbaaf hiramuu lakkoofsotaati. Egaa lakkoofsi tokko torbaaf haftee malee ni hiramaa kan nuti jennus mala salphaa nuti ittiin deemuu qabnu tokko jira. Fakkeenyaaf 5,327 haa jennu. 27 haa jennu. 5,327 kan jiru kanarraa maal goona? Digitii dhumaa kana qofa fudhannee lamaan baay'ifna. Jara kaan ammoo eega digitii dhumaa lameen fudhannee kan nu hafu jennee kan nuti keenyu 532 kophakkaan. San booddee maal goona? 7 irraa baafne tana lamaan baay'ifna. 14 arganna. Deebinee asitti eega 7 irraa fuune lakkoofsi nu hafu 532 waan ta'eef 532 kanarraa illee 14 digitii dhumaa takkittii 7 san fuunee lamaan yeroo baay'ifnu 14 argannee 14 kana maalirraa hirrifnaa? 532 irraa hirrifnaa jechuudha. 532 irraa gaafa hirrifnu kan nuti argannu asi 12 goona. 518 argannaa jechuudha. Ammallee ol deebinee 518 arganne kana maal goona? 8 sana irraa achi baafna. 8 irraa achi baafnee maal goona? Lamaan baay'ifna. 8 irraa achi baafnee lamaan gaafa baay'ifnu meeqa argannaa? 16 argannaa.
Asitti 8 eega irraa achi baafne lakkoofsi nuti argannu garuu 50 takka jechuudha. 50 takka eega argannee 50 takka irraa ammas 16 kana hirrifnaa jechuudha. 16 gaafa irraa hirrifnu asii 10 takka goonaa 10 takka irraa 6 gaafa fuunu 5 ta'a. Asii 4 hafa 4 irraa gaafa takka fuunu 3 35 jechuudha. 35 kana fuunee maal goona amma 35 kana torbaaf hirra. 35 torbaaf meeqa meeqa gaa 5 gaa. Kanaaf lakkoofsi guddaan jalqaba kenname kan 5,327 jedhu haftee malee torbaaf ni hiramaa jechuudha. Torbaaf haftee malee ni hirama. Mala kanaan laallaa jechuudha. Inni biraa inni itti aanu 8tiif hiramuu lakkoofsotaati. Lakkoofsi tokko haftee malee 8tiif ni hiramaa kan nuti jennu isaas maal goona fakkeenyaaf lakkoofsi guddaan tokko yoo nuuf kenname jechuudha. Digitii 8 dhumaatiin lakkoofsa uumamu fudhannaa jechuudha. Digitii 8 dhumaatiin lakkoofsa uumamu fakkeenyaaf 8,900 fi 89,400 haa jennu. 89,400 yoo fudhanne lakkoofsi kun haftee malee 8tiif ni hiramaa kan jennu lakkoofsa digitii 8 dhumaatiin uumamu kana qofa fudhannaa jechuudha. 400 kana fudhannee maal goona? 400 kana fudhannee 8tiif hirraa jechuudha. 400 8tiif gaafa hirru meeqa meeqa gahaa? Asii ni hirama jechuudha. Kun ijumaan laalleetu ni beekna. 48tiif 5 gahaa. 5 gahaa 0 takkitti duubaan keenya 50 gahaa. Kanaaf lakkoofsi guddaan 89,400 kan jiru kunis 8tiif haftee malee ni hiramaa jenna jechuudha. Kunis seera qabatamaa fi mirkanaawaa ta'edha. Inni itti aanu 9tiif hiramuu lakkoofsotaati. Lakkoofsi tokko haftee malee 9tiif ni hiramaa ijumaan laallee kan nuti beekuu dandeenyu yoo ida'amni digitoota kan 9tiif hiramu yoo ta'e, ida'amni digitoota san 9tiif kan hiramu yoo ta'edha. Kana jechuun seera 3tiif hiramuutii wajjin wal fakkaata. Fakkeenyaaf mee haa fudhannu 30 fi 37 fi 900 fi 900 fi 90 fi takka haa jennu. 9 fi 90 fi takka haa jennu. Mee fakkeenyaaf haa jennu. Asirrattis maal goonaa yoo ida'amni kun kan 9tiif hiramu yoo ta'edha. Fakkeenyaaf 3 ida'uu 7 jechuun 10 10 ida'uu 9 19 ida'uu 19 ida'uu 9 jechuun 20 fi 8 28 ida'uu takka 28 ida'uu